inni tokkoffaa warra suuditti hidhamee jiru nama 47 waggaa darbe keessa murtiin du'aatti murtaawee sana keessa namni 2 duru mootummaan suudii ajjeesee jira. Ijoolleen tun ijoollee dhalattoota naannoo takkaatii miti kutaalee Oromiyaa hunda mootummaan naannoo Oromiyaattis haa ta'u aktiivistoonnis miidiyaalee gurguddaan akka barbaachisaa ta'etti sagaleen ta'aniif jidduutti sagaleen ta'amee turee fi yeroo sagaleen ta'amuuf murtiin du'aa irraa dhaabbattee turte sagalee paawara goonaan lammaffaan immoo torbaan kana keessa murtii du'aa irra murteessaniiti ijoollee nama 45 ilmaan Sikoomandoo ilmaan Harargee ilmaan Walloo ilmaan Jimmaatii fi ilmaan Shawaafaa nuufatti keessa jira. Ijoollee nama 45 murtii du'aatii eeggataa barbaachisaa yoo ta'e illee silkii isaanii harkaa qabna isin dhageessisuu dandeenya. Namoota kanaas dhaabbata mirga dhala namaa adda addaa wajjin waliin galuudhaan akkamitti ijoollee tanaaf sagalee taana. Biyya alaa kana keessatti heddummaannee akka galaba deddeemurra sagalee namaa ta'u. Lubbuu ijoollee tanaa haa baraaruun ja'a hawaasa bal'aa biyya keessaa biyya alaa waamichaan isinii godha. Lubbuu nama takkaa du'arraa oolchuu kan rabbitti illee filatamaa waan ta'eef har'a anaaf isin hundi keenyaa'u biyya kana jirra dimokiraasiin jirra. Obboleen keenya yoo nuti akka ilmaan Oromootti waliif hin haadhoofne eenyu waliif haadhoota. Yoo nuti waliif sagaleen taane eenyu waliif haadhoota. Kanaaf hawaasa bal'aa dabalatee obboleessa keenya Jawaar dabalatee illee waamicha achiis mataa keetillee karaa dhaabbata mirga dhala namaatiin ijoollee tanaan sagalee taatee fi atillee gama rabbitti kan ilma namaatiif hin dalagin kan rabbitti illee hamaa sirra deemu jira hamaa kanarratti illee rabbitti cayaasii ta'an jaa tokko kana inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Inni lammaffaa dhimma ilmaan Oromoo Suudii waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota Arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira. Ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a. Ka mana hidhaa keessatti cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti. Kana kan mudate waa lamarraayi. Tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf. Afaan Arabaa barachuudha qaban ture. Dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan. Ijoolleen tun osoo leenjiin osoo hin qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanuwan kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoo hin barsiisin dandeettii osoo hin uuminiif afaan osoo hin barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran. Lammiilee biyyoota adda addaatti biyyoota Arabaa kana keessa dalaga. Isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan irra gahu lammiilee Itoophiyaati jechuudha. Tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uudha qaba. Deengaddaas bika tokkotti haasa'aatiin ture. Nuti humna namaa ekspoorti godhuun dirqamanuuf. Garuu humni namaa nuti ekspoorti goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. Gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata. Rakkoon lammataa hojii gara ministeera hajaa alaatii fi embaasiitiin laaffachuudhaati. Warri biyyoota Arabaa jiraatan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamu warra Filiippiinsi fi Indooneeziyaadhaati. Jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii nambar 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisudha. Jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida. Amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kan isin ergitan xiqqa ka Ameerikaa irraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya Arabaatii dhufu mana beektanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatis ka caalu ka gargaarsa faranjiitis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota Arabaa keessatti laayidudha jechuudha. Mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun. Mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa. Mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura galleessan gaafa Dr. ministeera hajaa alaa ture yaalii goggodamaa ture. Leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammaatti tarsiimoo fi imaammata hajaa alaa akka qabne beektanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran.
ambaasadoota gaa yaaman gaqqabaniiti beekuun obbolichi kararra ijaaran kana agarsiisanii torbaan lama turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergannu gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasadara Suudii jiru takkaa'u Kuwait jiru takkaa'u Beirut jiru bakka adda addaa jiru nambar waan ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan nagaa gatte sun gara offlaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajajamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Isaanii nambar waan mirga hojjettoota kanaa kabachiisudha. Jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida. Amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana kasin ergitan xiqqa ka Ameerikaa irraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya arabaatii dhufu kana beektanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatiis ka caalu ka gargaarsa faranjiitiis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota arabaa keessatti dha jechuudha. Mootummaan kuni ka lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa. Mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura gallesan gaafa Dr. Roqnaan ministeera haajaa alaa ture yaalii goggodamaa ture leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammaatti tarsiimoo fi imaammata haajaa alaa akka qabne beektanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasadoota gaa yaaman gaqqabaniiti beekuun obbolichi kararra ijaaran kana agarsiisanii torbaan lama turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergannu gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasadara Suudii jiru takkaa'u Kuwait jiru takkaa'u Beirut jiru bakka adda addaa jiru nambar waan ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan nagaa gatte sun gara offlaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajajamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafii waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jahuusaati hedduu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo nama si dhiime biyyaan gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni ijoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Mee keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa ta'e saniin deeggarina. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaateeti Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u wanni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture hidhamaa ture bayee galuu nu magala ture arra bayee hoggaa galuu bar salphinni irra ga'u akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan wanni dubbachaa jiruufi salphinni kuni keessattuu zabana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa qaaniidha jechuudha. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kan ammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa ukaasuudhaaf laal lolli kuni Oromiyaatti eegale Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira. Dhaamsa qabnaa dubartii akkasii koomandootitti dhaamsa dubartoonni dhaabatanii yaa Jawaar keenya si jaalannaa si dhabuu hin barbaannu nullee bulchuu baattu ilmaan teenna silaaltee guddachuu jirti qeerroon silaaltee guddachuu jirti biyya nu jalaan deebiin Afrika nu jalaan deebiin nu jiraadhu isiniin jettu dubartii si koomandoo dhaamsa isaaniifis ni ga'eera.
Toma bakka keessaniin na deebi'a keessumaa yaalleen dhaamsa isaanii dhaggeeffadhaa. Hedduu si jaalannaa yoo nullee bulchuu abdii ilmaan keenyatti atini wanni nu sirraa barbaannu Afrikatti nurraan deebina maal mirkaneessina kuni gaafii nu hundaati gaafii namoota hundaati hedduu galatoomaa kanatti aansee gaggabaabsinee yeroo waan deeneef qilleensi illee hamaa waan ta'eef gara walgahii sagantaa itti aanutti barraam Anawar obboleessi keenya tokko walaloo qabatee waan jiruuf daqiiqaa 5 walaloo isaa dhageeffannee gara kitaabatti seennaa Anawar gara waltajjii dhiyaatu. Nafi, Hamile.